Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya nagaa keessan irraan kana maatisii kutaa 12ffaan eegallaa hanga xumuraatti nafaana bu'aan affeerraa kiyya namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun miseensa keenya ta'a gamanuma like share gochuus inni raafatina isiniin jira. Okay, maatis kutaa 12 unitiidhaan unit 3 4 5 hedduu isaa irraa hojjannee jirra. Unit 1 fi 2 tunaaf jechaadha. Unit 1 fi 2 bifa salphaa fi bifa ajaa'ibaatiin isinitti argisiisa. Hanga xumura sagantaa kootti sirriitti na hordofuun irraa fatina gama text bookii fi extreme fi kitaabota garagaraa walitti fideetiniin haala salphaadhaan isinitti argisiisuuf yaalaan jira. Isin immoo wanti isinirraa eeggamu like share comment gochuudhaan hanqina jirus jabina jirus numaddii dhaabadha isiniin jedha. YouTube kana oggulaaltan video kana oggulaaltan online irratti ilaalaa please. Wachaawuriin keenya akka dafeetiniin nu guddatuuf wanta xiqqishoon isin nu hafa waan ta'eef wachaawarii keenya guddisneetiniin monetize gochuudhaaf wanta xiqqoon sa'aatii 400 hin guunne hafa isa kana torbee tokko keessatti akka guutuuf numaddii dhaabadha nu jajjabeessan affeerraa kiyya kan kabajaati directaa eegallu. Unit 1 maal jedha kutaa 11 sequence in the series jedha. Sequence fi series kun hedduu qorumsa irra ni deddeebi'a. Ani karaa experience qabuun sirriitti isin argisiisa, karaa salphaadhaan isinitti argisiisa, bifa isin hin rakkisnee fi haala salphaadhaan haala sirriitti qayyabattanii kitaabota garagaraa dubbiseetanii isin garsiisa jechuudha. Okay, wantiin ilaallu asirra direct sequence jechuun maal jechuudha. Isa kana sequence gosa meeqatu jira kan jedhu sequence arithmetic sequence jira, geometric sequence jira. Kas keessatti sirriitti barannu sequenceedhaan hedduutu jira waan ta'eef isa san sirriitti kan ilaallu ta'a. Number sequence jechuun tartiiba jechuudha. Sequence jechuun tartiiba order jechuudha. Gama ibaatiin the word sequence is used in everyday conversation usually referred to list of things occurring in specific order. Orderii jiruun wantoota kaa'u jechuudha. Sequence jechuun tartiiba yookiin order arrangement kan jennu san. In mathematics sequence is viewed as a set of number one come after another in a given rule. Given rule kennameen tokko booddee dhufuudha jechuudha. Haala lakkoofsi tokko booddee dhufuudha. Recognizing and identifying pattern is a fundamental idea that appear in science in the mathematics. It is serves as fruitful starting point for analyzing in a wide variety of problems. Sequence akkatti bifa kanaan kaayame n jedheetiniin kaayame is a function whose domain is a set of positive integer or subset of consecutive positive integer starting with what 1. Sequence jechuun function whose domain is a set of positive integer. Hima kana naa hubadha. The set of positive integer negative integer ka jedhu -1 hin ta'u jechuudha. N is equal to -1 osoo jedhe hin ta'u waan hin taane kana jechuun n is equal to -1 yoo isiniin jedhe dogongora jechuudha. Inni kun hin ta'u waan hin taane -2 -3 minus keessa gallaan inni kenna never be minus never be negative jechuudha. Set of what positive integer or consecutive walitti fufaa kan ta'e jedha. Isa kana hubachuun dirqama isinirraa ta'a. Tokkoffaa isa kana hubattanii asirra the fundamental value a1 a2 a3 up to an are called what term of sequence. Inni kun term 1 term 2 term of sequence jedhama. And an is what general term. An jechuun maal general term jechuudha. General kan walii galaa os n is term of sequence jennaan. We usually write a n jenneetiin in study of the function a of n kana haala kanaan barreessina jechuudha. General termii kana haala kanaan barreessina. The value of the function at the number n if n is what the element of natural number ida. The sequence a1 a2 a3 up to an is denoted by an up to positive infinity jettaan. N kenna maal irraa kaa'e n started from 1 irraa ka'a jechuudha. N started from 1 up to positive infinity jenneetiin kenna. Kun positive infinity gubbaa jirtu sun ishee san garsiisuudhaafi. Okay, isa kana yoo hanga kana jenne sequence can be described by 4 ways. Listing termii sequence keessa fakkeenyaaf 2n osoo jenne sequence kana karaa
afuriin ibsuu dandeenya jechuudha. Karaan tokko karaan ittiin ibsinu 2n yoo itti galchinu taate 2 4 8 haala kana jedhaa deema. It is listing term drawing graafii kaasneetiin graafii keessatti argisiisuu dandeenya. Writing general formula general term n is equals to 2n jenneetiin recursive relation haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Example by associating each positive integer number with its reciprocal jechuun kunuuti 1 over n we obtain what sequence by 1 over n which represents the sequence of the number 1 yoo iddoo kanatti galchinu ta'e 1 asitti galchi 1 over 1 maal ta'a 1 ta'a 1 over 2 bakka n kenna 2 yoo galchi 1 over 2 1 over 3 kun haala saniin deema jechuudha. Sequencein kun sequencein isa kanaa kun haala kanaan deema reciprocal lakkoofsaa kan ta'e jechaadha. Okay, asirraa wanti hubannu general termiin kenna n kenna maal ta'e 1 over n dha jenneetiniin himna jechuudha. Okay, the other one b a given general termiin kenna haala kanaan nu kenname isa kanaan nu kenname isa kana immoo karaa biraatiin barreessuu dandeenya jechuudha. 1 over the power of n times 1 over the power of -1 gaaf kana -1 jechuun lakkoofsi tokko paawuriin isaa -1 jechuun 1 over 2 jechuudha. Kana jechuun as jala takka jira 1 over 1 times 2 over 1 kana jechuun 2 jechuudha. Isa kana jechuun 2 jechuudha. Isa asii kana jechuun 2 jechuudha. So erga inni sun 2 jechuu ta'e 2 the power of what maal jennan 2 into 1 over 2 the power of n jenneetiin barreessuu dandeenya. Okay, mi asitti 2 into the power of n jenne barreessine isa kana jechuun 2 into 1 over 2 the power of n. Kanaafu mi iddoo kanatti bakka iddoo n kanatti maal galchita 1 galchi 1 iddoo sanitti yoo galchita ta'e 1 over 2 into 1 over 2 1 kana jechuun 1 over 2 tuun adni baddii 1 ta'a. Maaliin vaaliyuun keenya isa jalqaba 1 nuu dhufe jechaadha. Kunoo dhufee jira. Eeshi 2 galchi iddoo san 1 over 2 the power of 2 jennaan 1 over 2 jechuun 1 gubbaa power 2 dha yoo square taatu 1 dha kan jala 4 taati times 2 as biraan qabna 2 dha yoo maal gooti yoo salphisnu 1 over 2 taati. Himni keenya lammaffaa 1 over 2 ta'ee isa sadaffaa haaluma saniin hojjannaa isa afuraffaallee haaluma saniin hojjannaa haala saniin deema jechuudha. Yoo barbaadde immoo isa sanitti illee galchite 1 over 2 n keenya 1 yoo ta'e 1 minus 1 maal ta'a 0 ta'a. 0 jechuun 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 ta'a jechuudha. Any number the power of 0 is 1 jetteetiin murteessina jechaadha. Okay, kana fakkaataa isa kana inni bira given certain term sequence by saying 2 4 6 8 whose the following positive general term isa maali isa kana jechaadha. Isa kana jechuun immoo kuno general term lakkoofsa kana maali 2n jechaadha. n kenna meeqa 2n dha. Okay, inni kun kamiin wal fakkaata jedha asii hanga asii kan deemu kana gartee asii hanga asii kan deemu kana wajjin wal fakkaata jedha. Eessa hanga asii deeme plus 2 ka jedhu kana wajjin akkamiin wal fakkaata hanga 4 positive integer maal jedha 4 positive integer general term have the same first 4 terms dhaan wal fakkaata but jedha. Kanaafi inni kun but inni kun jechuun plus 2 dha 1 minus n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 plus 2 kunii fi 2 n kun wal fakkaata jedha hanga first 4 term but the differ by fifth term. Try to find fifth in the sixth term for both general term kana lamaanifu fifth fi sixth barbaadi jedha. Okay, akkamitti fakkeenya tokko asitti galchi tokko asitti galchi tokko hir'isuu tokko maal ta'a 0 ta'e jechaadha. Tokko hir'isuu tokko 0 ta'e 0 erga kun ta'e paartiin kun guutuun 0 ta'a. Kanaafu inni kun 2n qofa ta'e jechuudha. 2n fi 2n wal fakkaanne wal fakkaatteerti takka wal fakkaatu isaa lama galchi n keenya lama galchi iddoo kanatti yoo lama galchitu lama hir'isuu lama maal ta'e 0 ta'e kun paartiin kun 0 mataa malee
isa sanii wal fakkaata sadii galchi n keenya hogguu sadii fudhattu iddoo kanatti sadii yoo galchitu taate sadii n keenya sadii yoo galchitu paartii kana sadii mataa 0 ma godha sababni isaa waan baay'isuu ta'e afur galchi iddoo sanitti afur yoo galchitu taate maal ta'a afur iddoo kanatti yoo galchitu taate gargar godha jechuudha hin ta'u innillee 56 galchiidha 56 yoo galchitu ni hojjetta jechuun ni argatta kanaafuu 56 itti galchitee barbaaduu dandeessa jechaadha kan inni baay'ataanu write general formula general term of what each of sequence jira sequence kana fakkeenyaaf isa kana barreessuudhaaf akkanuma ilaalte kana maaltu ta'a jettee asiin goota n square godhime asitti waan square yoo gootu waan square yoo goonu maal ta'a waan 2 square yoo goonu meeqa ta'e 4 ta'e kanaafuu arganneera 3 square godhime 3 square godhi 3 square yoo goote maal ta'a 9 ta'a 9 argatteerta n square jechuudha general termiin isaa n square isa kanaaf immoo akkami -1/2 the power of n jedhime -1/2 the power of n yoo goote waan yoo itti galchitu taate -1/2 2 yoo itti galchitu taate 1/4 dha sababni isaa 2 yoo ifini taate poweriin negative kana ni balleessiti jechuudha 3 yoo itti galchinu taate -1/8 dha 3 2 the power of 3 jechuun 8 waan ta'eef haala saniin deema inni sun san ta'a isa kanaaf immoo 1 -1 the power of n ta'a inni kuniif inni sunillee inni itti aanu kun immoo kunoo kana ta'a 3 n 3 kanatti 3 minus 1 meeqa ta'a 2 ta'e fakkeenyaaf 2 galchi 9 minus 2 meeqa ta'e 7 ta'e kun arganne jirra jechuudha isa kana inni itti aanu ammoo isa f isa isa kunoo kana ta'a jechuudha isa kanallee itti galchitee ilaaluu dandeessa baay'ee salphaadha kaniin biraa kanii asirra ilaallu example 3 dha example 3 immoo isa kana jedha isa kana yeroo baay'ee gaafin akkanaa ni deddeebi'a sequence nu kenneetiniin nu barbaadi jedha fakkeenyaaf asitti waanii ka galchinu yoo ta'e 1/1 plus 1 into 1/2 takka jettaanii kaniin biraa immoo 2/3 3/4 kun haala kanaan deema jechuudha haala kanaan itti fufee deema hanga n/n ta'utti kana fakkaata n'n biraa immoo asirraa kan laaltu isa kana jechuudha -1/n/n dha jalqaba irratti yeroo kuni odd ta'e maayinasii yeroo kuni even ta'e pilaasii ta fakkeenyaaf odd tokko fudhannu -1/1 jechuun -1 dha jalqaba irratti -1 lammaffaa irratti -1 the power of 2 jechuun 2 dha kana jechuun immoo 1/2 dha inni sadaffaa irratti immoo -1/3 dha haala kanaan deema jechuudha inni afuraffaan immoo minus osoo hin taane 1/4 dha haala isa fakkaatuun deema kunoo asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha kanaafuu giraafiin isaa haala kanaan deema yeroo kapilaasii akkana deema garuu tokko hin tuqu jechuudha never be 0 hin tuqu 0 miti wantiin kun 0 hin tuqu haala kanaan deema jechuudha giraafiin kun giraafiidhaan yoo argisiisnu ta'e haala kanaan deema jechuudha sirriin haala kanaan deema kan positiiv illee 0 tti dhiyaata malee 0 hin tuqu kan negatiiv illee 0 tti dhiyaata malee 0 hin tuqu jechaadha okay kan biraa immoo kan yeroo baay'ee deddeebi'u gaafilee akkanaati jechuudha qorumsa irratti gaafilee akkana isin kennu gaafileen kun akkamitti hojjetamaa yoo jettan taate fakkeenyaaf n akkuma lakkoofsa kamiitu n 0 fudhatta sign of n kennan waan irraa kana yenni sorry 0 isiniin jedhe waan irraa kana waan iddoo kanatti 1 pi over 3 kana jechuun 60 jechuun pi over 3 jechuun baay'isu 180 over pi jettee ni hojjetta pi dhaan ni baddi kana jechuun meeqa 60 jechaadha 60 digiriidha saayiniin 60 digirii maal taare radical 3 over 2 dha positiividha 2 galchi 2 oguu galchitu meeqa ta'e 2 pi over 2 oguu galchitu 2 pi over 3 dha kana jechuun baay'ista 180 baay'iste pi dha tuni pi ni baddi meeqa ta'a 60 lama baay'isu 60 meeqa 120
120 jechuun reference angle isaa ni barbaada gaafsan isa barbaada 180 hir'isuu 120 jettaan meeqa dhufa 60 dhufa jechuu yoo hir'isne 60 dhufa. Kanaafuu wanti beekuu qabdu qarxii lammaffaa keessatti argama 120. Qarxii lammaffaa keessatti sila argamu maal jettaan qarxii tokkoffaa keessatti ol jettaan hundi isaatu positiividha. Qarxii lammaffaa keessatti saayinii qofa positiividha. Asitti immoo taanitu positiividha. Sababni isaa negative over negative jechuun positiivii jechaadha. Asitti immoo maali koositu positiivii jechuudha. All student take chemistry jetteetiniin qabatta jecha isii kana haala saniin na hubattanii. Kanaafuu qarxii lammaffaa 120 jechuun qarxii lammaffaa waan taateef saayiniin kenna positiividha. Isa kana akkan shawwadamne yeroo baay'ee iddoon itti barataan shawwadamu iddoo kana. Kanaafuu reference angiliin 100 fi sign of 120 jechuun sign of 60 wajjii wal qixa jechuudha. Sign of 60 jechuun akkuma dura hojjenne radical 3 over 2 dha jechaadha. Isa kana hogguu 4 fudhannu immoo hogguu 3 fudhannu 3 over 3 paayidha. 3 fi 3 wal balleessiti sign of what paayidha. Sign of paay jechuun asirra laaluu dandeessa jechuudha. Yuunii sarkilii irra asitti 0 1 1 0 0 1 minus 1 0 pi irratti jechaadha. Asirratti immoo 2 pi over 3 pi over 270 irratti maali minus 0 minus 1. Kanaafuu pi jechuun maali minus 1 jechaadha. Sorry saayiniidha waan taateef 0 jechaadha. Sign of pi 0 dha. Isiisan 0 qabattan jechuu kunooti. Kaniin itti aanu ammoo afur galchita 4 pi over 3 kana jechuun 180 irra paayiti jenneerra paayin inni baddiituni waliyyoo balleessitu 60 baay'isuu 4 jechuun maali 60 baay'isuu 2 jechuun 220 baay'isuu 2 jechuun meeqa 240 jechuun qarxii meeqaffaa keessatti argama qarxii sadaffaa keessatti argama qarxii 240 jechuun naannoo kana. Kanaafuu 240 hir'isuu 180 jettaan referensii angilii isaa argachuudhaaf arri teettaa keenya argachuudhaaf teettaa arrii keenya argachuudhaaf isa san hojjetta jechuudha. Meeqa dhufa 60 dhufa inni kun 60 dhufa garuu saayiniin paartii kana keessatti negatiividha jechuudha. Gatiin saayinii keenya negatiividha. Kanaafuu maal ta'a negative radical 3 over 2 ta'a jechaadha. Okay negative radical 3 over 2 ta'a. Haaluma saniin hojjenna ka itti aanus haaluma saniin hojjenna jechuudha. San fakkeenyaaf 5 yoo fudhanne 5 irra 2 meeqa 5 irra 3 pi 180 over pi. Kana jechuun pi inni baddiituun 60 baay'isuu 5 meeqa dhufa 200 jechuun eessatti argama qarxii meeqaffaa keessatti argama qarxii afuraffaa keessatti argama. Kanaafuu maayinasiidha jechuu gatiin isaa 360 hir'isuu 300 meeqa dhufa 60 dhufa jechaadha. 60 jechuun immoo maali negatiividha saayiniin as keessatti negative radical 3 over 2 dhufa jechaadha. Haala kanaan hojjetama hundi isaallee ka jaallee kan torballee haaluma saniin hojjetteetiniin itti fufteetiniin laalta jechuudha. Kana fakkaata akka waliigalaatitti dhiyeessaa dhufe kan jedhuudhaaf isa kana viidiyoo yoo kan ariifadhu ta'ellee dhiifama naa godhaa sirriitti irra deddeebi'aatii laala. Okay, notes sequence that has the last term is called finite sequence. Finite sequence jechuun dhaabbataa jechuudha yookiin immoo last termii ka qabu jechuudha. Has last termii jedha. Last termii ka qabu kan dhuma qabu sequence dhuma qabu daangaa kanatti dhaabbata yoo jedhe fakkeenyaaf lakkoofsi tokko lakkoofsa 11 fi 10 gidduu jiru yoo ka jedhu taate daangaa qaba jechuudha. Natural number kan jedhu yoo taate ammoo itti fufa jechuudha. Daangaa hin qabu natural whole number maal yoo ka jedhu taate itti fufa. Sequence that not have last term is called infinite jennaan. Domain of finite sequence is domain of finite sequence. Asirrallee hubachuu qabdan hanga lakkoofsa nuu kenname 1 2 3 4 jedheetini hanga lakkoofsa nuu kenname sani kamali ka finite but domain of infinite mali natural number jechuudha. Isa kan addaan baafattanii beekuu qabdan. Domain of finite jechuun infinite jechuun garaagara jechuudha. Fagoo garaagara kun hin dhaabata lakkoofsa ta'e wayiitii irratti kun hin dhaabatu. Kana
for instance 1 2 3 hanga 10 jedha. It is finite. Lakkoofsi kun 1 2 3 hanga 10 lakkoofsa hanga 10 jedha. First natural number up to 10 isiniin jechuu danda'a. 1 2 3 jedhee itti fufa kun infinite sequence dha jechuudha. Does not have simple define formula mataa isaa hin qabaatu jechuudha. Kun haaluma kanaan kun p sequence P jedha, where P is population of Ethiopia as meskerem 1 in year n jedha. Inni wanti beekame hin jiru infinite jechuudha. If we let n to be a digit of n is decimal point of number under radical 2 jedha. In beenu jechuudha digiti under radicali kana jechuudha hin dhaabatu waan ta'eef hin beenu ni deddeebi haala isaa formula isaa barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Okay, recursion formula kan jedhu jira. Formula that related to general term midhaan kan wal qabatudha jechuudha. Sequence to be one or more of term can be for it called what origin formula jennaan. A sequence that is specified by giving first few number together with a recursion formula is said to be defined recursively. Jennetini waamna jechuudha recursion formula asirraa ilaaluu dandeessa. Find first 6 term of sequence jedha. First 6 term of sequence jedha. Recursive defined by recursively by n a1 in 2 dha siin jedhe. a1 in 2 erga ta'e salphumatti n kenna maalirraa ka'a jetta. n kenna 2 irraa ka'a jenneetiniin yaamna jechuudha. Okay, isa kana fakkeenyaaf a2 jennaan. Isa kana yoo jennu bakka n kenna 2 buusne mire 2 minus 1 jennaan. a2 minus 1 jechuun a1 nu dhufe jechuudha. a1 over n over 2 jennaan. Kana jechuudha. a1 kenna maalire 2 dha mire 2 over 2 jechuun maal dhufe 1 dhufe jechuudha. Inni jalqabaa kenna haala kanaan nu dhugu. Jalqaba irratti itti galchina. n kenna 2 itti galchi. 2 itti galchine n kenna 3 itti galchina. n 3 jechuun 3 dha. Iddoo n kana a3 jettaan bakka a minus 1 jedhu kana 3 minus 1 jechuun a2 dha jechuudha. a2 over what 3 a2 kenna meeqare arganneerra. a2 kenna asitti a1 itti galchine waan arganneef maali 1 dha. 1 over 3 dha. a3 kenna argan a4 kenna a4 kenna a3 a4 minus 1 jechuun a3 dha jechuudha. a3 over what 4 dha. a3 kenna arganneerra 1 over 3 arganneemi over 4 kana jechuun immoo 1 over 12 jechaadha. a4 a5 kennallee haaluma saniin barbaadama jechuudha. Kunu haala saniin barbaanneetiin kunu first 6 termii haala kanaan barbaannee lafa kenne jechuudha. Okay, notes. The value of recursively defined function are calculated by a repeated application of function to its own value. Value arganne saniin maal goona repeat goona jechaadha. Inni kun recursive formula jedhama jenna. Okay, favonic illee jira. Amma favonic jechuun first inni lamaan jalqabaa wal fakkaata jechuudha. Favonic sequence fn is defined recursively by condition f1 f2 wal fakkaata jechuudha. f1 fi f2 yeroo kamiyyuu wal fakkaata. 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a jechuudha. f1 fi f2 wal fakkaata. San booddee maali fn jechuun achirraa ka'ee fn minus 1 plus fn minus 2 jechaadha. fn minus 1 fn minus 2 asirraa ka'eeti. Fakkeenyaaf f1 kenna n kenna 3 irraa ka'a. 3 minus 2 jechuun f2 plus f1 jechaadha. f2 kenna maali 1 dha plus 1 f3 kenna maal nu ta'e 2 ta'e jechuudha. f3 kenna 2 ta'e. Kuno 1 2 3 inni sadaffaa 2 ta'e. Inni afuraffaa hoo f1 f3 inni isa afuraffaa argachuu f4 argachuudhaaf maal jettaan f3 plus f2 jettaan.
tartiiban gar qannasaa deemta jechuudha. 4 asitti yoo galchitu taate 4 minus 1 jechuun 3 dha. Minus 1 jechuun 3 dha. 4 minus 2 jechuun 2 dha jechuudha. F1 F3 F3 fi F2 dha. F3 kenna maal ta'a? Akkuma beekamu F3 argannee jira. F3 kenna maal arganne? 2 arganne jechuudha. 2 plus F1 kenna F2 kenna maal? 1 dha. Kanaafuu 3 ta'e jechaadha. Kunooti. F4 illee haaluma saniin hojjetan. Fakkeenyaaf F6 garuu immoo dirqama wanti beekuu qabdu faaboonikii irratti jalqaba tartiiba ittiin jalqabdu murteessadha jechuudha. Jalqaba kan jalqabdee tartiiban deemte inni gaafa barbaade F10 si gaafachuu danda'a jechuudha. F10 yoo kasi gaafatu ta'e tartiiban hojjettee hin argatta malee tokkorra yoo utaalte F10 abada hin argattu. Kana sirriitti hubadhaa deemu. Akkan dogongorree akka artimeetikii fi yookiin immoo ji'oomeetirii bakka barbaadde ka'eetiniin hojjedha yoo jette hin danda'amu. Faaboonik foormulaadha yoo ka kennamu taate dirqama immoo faaboonik foormulaadhaan sii kenna jedhee sitti himu. F1 fi F2 kenna ka jalqabaa sii kenna jechuudha. Faaboonikidha yoo barbaade F1 fi F2 sii kennu F6 fi F7 sii kennuu danda'a jechuun hin beekamu haalli inni itti sii kennu. Kanaafuu ati maal sikeensii waan ta'eef tartiiba isaa hin dagatinaa. Tartiiban hojjedha jechuudha. Kana fakkaata exersaayisii paartii itti aanu keessatti waliin ilaalla. Ammaaf nu ga'a. Baay'ee.